filannoo keessaa seenuu qabna nama fi qaalicha eenyu kan filannoo isa keessa seenu. Dhiisi qabsiisee hin jireechu. Ani hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Barnaataa laa. Namni viidiyoo kana dhageessu. Viidiyoo kana laayik godhi. Dhabo. Whatsapp. Baga nagaa dhufte gara channel Jabu React akkam nagaa fayyaasan jecha nageenya keenya bakka jirtanitti kan onirraa buqee kan duuda kana wali cabse dhiiga maalii keessa tare buu jedhee bakka jirtanitti isin bira haa jedhu sun jecha akkuma beekamu channelin keenya kun haarawaa channelii haarawaa kana bannee jira mee harka gis tokko eehumaaf jechuudha. Ittaansuudhaan mee viidiyoo kana xiqqeessinee laayikii dhibba takka isin raa'inaa channelin keenya viidiyoo kanarratti laayikaaf sabskiraayibii dhibba takka ol taruu qaba. Hadda waa baay'ee hojii qabannee dhufnee jirra duraan dursee waan tiktookii kana luka takkaan dhaabe waa'ee Guma Award Nasraa Gursoo Jaafar Hoomedii Maakii Oro Aslii Onnee Sabaa Bakkalchaatiif namoonni baay'een bum godhataa jiru jechuudha. Hamma dhuma viidiyoo keenyaan faana turan affeerraa keenya hamma dhuma kana ilaali waan ajaa'ibaa argite jechuudha. Keessattuu Maakii waan baay'ee dubbatte jirte jechuudha. Hamma dhuma viidiyoo keenyaan faana bu'aasin jenna yoo haaraa walaatan subscribe gochuudhaan let's go. Abu Yahya قلبي يا ابو مغفل ابو يحيى قلبي انت اسمعني يا مغفل انت مغفل يا مغفل يا انت شو جذبك انا ما وجهي جرا مش واحد يدين انا كم دقيقه من جزينا من قاعد تدبل حديثك جميل ما شاء الله يا حيوان تسمعنا اولا ست نقاهن تتدو فيه عمك انا مدير حقك تسمعنا ولا لا؟ تسمع اسكت تسمعنا تسمع ولا لا؟ انت خنزير يا كلب انت والله كلب انت مش انا حمار لكن انت انا حمار جلدي زعلانه بعد يا قدم يا نما كان وجهي ايوب تبار تشاغو ددي ديسو يا وربوتي اي داوودو اوكي ani oromo jimmati jedanu yon dure jede jimma na walai biya jimmati na kabara jeda jeden kuni rafigeti sijjede bra kitalluga anganuma gafinte tokkitu matana ochuni akiti na wala jede gafi jede fo jira saka na de bisi gafi brand tibuwa la ay namni simbira yodu akiti na wala khaka di gadaga no namni ajom ne kageti kunje tura namira kageti akam biya jimma biya malik abbaji fari na wala jere jette ya okay gara tammi dige jimma da bana hijira ejisni haye wan bira bana hijira yo si wala ba se di sigu ba ka jette haye bareda jimma garami de na lawe ko mana jise je wala ma de rasulullah haye wan bira gafi bira kala to wan bira anu gafin ki akam masamu ziyade biya malik abbaji fariti walai angano خلاص بتأتي جرا مال قد هكذا مال قوتا كنا وياه فما يساف شوف وي هذا عدل شوالا ما عندي شو اوكي ورا تعدسها ثاني ورا تعدسها ساعتي خد لما ترى ساعات بوم قولوا لا ما تون أما بيتا شوان نما خلا كنا فينا يجونا نما كنا يا ربي غيا اوكي Nungkot juga tekan nungkot. لا إله إلا الله
تدير يساوي Ay buru kala na kanatti nu qosa dhufayya warra react dalgu fi video keessan video qosa akkana nu gaddisa jechuudha hedduuta kana mattola jechuudha kun ayema kana fakkamne jechuudha Oromoo ani laga abbayyaa naannoo kamitti hidhamaa jira yeroo amma Itoophiyaa keessa magaalaa Jimma yaa rabbi kana qabda jechuudha nama kana maal jettanii beektaa warri different godhatan baasu between generation laga abbayyaa tu hidha difference ya jira macam hima taqibi kana nyo qabatin hidha laga abbayyaa deemte baala keessatti argama jette jechuudha kana ammallee mee hojii ilaalla jechuudha menu gode okay amin agifa da amin jira bagi tangga ai bas zacha gara anarsa gursub dem jechuudha amman kana jechuudha video kana rajul kamne jechuudha शेर बराती नमिती शाका फाम बल्लाड़ा बेतरा दिबाफ्ती wallahi me assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wajala argamtan hundi keessanu yaw tiya kana dhalatini dhalatun guddatin kajette jar manguddon durani irraa bifattu kana beeyta maal biyetti wallahi ummati oromo yom kishna kana raabute nami kana kun keessa badu male wallahi namantaan maal biyetti nasran amman ummati oromo odokku taalin qoodin hundaaf sirbite ummati oromo yo sin ummata oromo hundaaf sirbite na farsu qabe jedhe an yo iyye yo nama arrabse wama hikan qaba uffata feete uffatte sirbu dandeessi isin agamitti dukkubde agamitti dadhabde sirba kana baasti amman tana na farsu qabdi jedhe an yo iyye eege oromo magaa dofte oromo sirbite maaltu sirraa isin ozo amman kana ozo nasran amman kana ozo amma kanatti si arsi uma jibbite yu ni dele di video kana kan look nalal ana male ibri injiru jetilman harrot jilatti gudda شوف وزمارسي جبتي مجندنا خلينا ندلع يدي شوف سنين قال يا ورمو تكنا توليتشو قعبي سيرو يا هدو تكنا وقدي في سبيل يا سري شكا سوف ليسكي يو علينا متوقفنا ولا ما كواتي كسنا رباتي كن علي كان كن بابتي وقاجر تانو ما خونا ولكي لاقي فدا إنما وانتو كن قوت أمة جالتنا أمة غالي يا ديبي اللي أمة أورومو في مشاني نما مراني كن ديسان ما تكتسولين وتين social media رواية كثير انجرا وفي أموتو بلا كنا كيسوتي نو أوروبو ما بني gandum mande never kusakana rapsu ati borana kana ati tulama kana ati buji kana ati gabra kana ati hararge kana sukonta darbe tokko ba matin tan oromo mande mujira jalala wal jalane aada keena afaan keena guddisu jira anka sinin jedhu yaa mata oromo jechuudha bakka dubartiin baatee akkanatti isin gorshitutti warri dhiiraa ka waa arrabsitu ka jimma akkan baale akkan arsiin akkan harargeen akkan wallaggi akkan shawaar akkan booranni akkan gujiin akkana jedhee kutaa kudha tokko oromoo akkanatti arrabsu it's big shame wallahi oromo it is big shame jette jirri warri soda ay taa'uuf nomas taasudaan maakii oroo akkasumas waan baay'ee dubbattee jirti jechuudha maakii oroo waan baay'ee dubbattee jirti jechuudha diina boochisee biyyaa baasuu qaba dhaloonni Haacaaluu Hundeessaa dhaloonni Jawaar Mohaammed dhaloonni Baqqalaa Garbaa isinii galee dhaloonni Baqqalaa Garbaa fi dhaloonni Jawaar fi dhaloonni Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluun bargaafa nuti hin jirru jennee akkanatti teenye jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee onni jirra jee onni nuti
ora gisee nuti hin jirru nu fixanii jennee bakka hamilee cabsite jirra jee nama onnee nutti ora cabsa ammallee akkasumatti onneen teenya dhiiga Hacaaluu baasuudhaaf onneen teenya cimtee tattaafannee cimnee wal qabannee waliin deemnee dhiiga Hacaaluu baasuu qabna malee ummata gaddeebiyaa ummata gaddigaloo kanaa hojii gaddeebinee boo fi boochisuu hin qabnu nuti dhaloota boo boochisuu miti warri boo isaanii warri dheessu isaanii warri sodaatus isaanii warri seenaa hatus isaanii warri seenaa hin qabnes isaanii Oromoo ko nuti seenaa qabna nuti seenaa qabeessa nuti Oromoodha hay nuti boonyu nuti boochisna malee nuti boochisne dhiiga boochisne biyyaa baasna malee nuti diinaatiin boonyu nuti Oromoodha nuti Oromoo akkanatti beeka nuti Oromoodha kayro Oromiyaati jedhuudhaaf nama meeqaatu fifiiga Oromoon Oromummaan hin bitamu ni beena see waa'ee tu dhageenya maal taate nama Oromoo bitatu hunda fifiiga jira hindi guddifachaa qabdi jennaan aaranii guddifachaa usa dunjee salsaanoti koomsaanoti guddifachaa na jeenee guddifachaa usa dunjee gisee garuu amaddi akkasiiti waan akkasii Oromoo ko Oromoo kiyya ani baay'een isin gaadha wallahi ambar baqaa jiruu kiyyaa jiraadheen beeku eega baqaa asuma fe'u Oromoo akkuma jecha baay'een isin gisee isin gadditan immoo laaluu hin barbaadu inuma laaluu hin barbaadu jechuudha sini galee saniifuu tiktookiin arran dhufeen tiktookii irra guyyaa shanguutuu rakkoo naa hojii jechuun rakkuma wanni takka takka akkanumatti mataa kootiin wal qabatee waan takka takkaan hafee ture hin dhufne giseen dhufu tiktookii waan biraa maaltu bane waan biraa keessa jira jechuudha kana immoo ta'uu qabu tiktookii kana Hacaaluu qofa godhuu qabda laal maqaa Hacaaluu yaamtanii ol gootanii laal shaprap dhageettanii jirtan kan hayi maal taatanii bochan sanyii Hacaaluu hundeessaa hin bochu takka Hacaaluun diinaaf gombifanne Hacaaluun osoo meeqa hin wallistuu jaanii gaafa akkasitti barkumee irra darban fiigee achirra bee nama wallisi aboo tokko kan sodaan Hacaaluun dhiira irra dibaa hin beene dhiira sodaa hin beene dhiira miidiyaarra taa'ee dhiira miidiyaarra taa'ee dhugaa itti himee ajjeesan Hacaaluu hundeessaa dhugaa dubbatee sodaa malee jechuudha nuti isa akkas ta'uu qabna malee usnee kan boonyu ta'uu qabnuti goota boo'ee boochus takka illee kam takkaa goota boona gara Allahu akbar am goota takka goota boochisee biyyaa baasee malee goota boo'ee boochisee nagarre qabsoo qotee qonnaan bultoota Baalee jedhaniitti hin bar maqaa jira mee qabsoo qonnaan bulaa Shawaa ka jedhu jira qabsoo qonnaan bulaa Arsii ka jedhu jira qabsoo qonnaan bulaa Wallaggaa jira qabsoo qonnaan bulaa Jimmaa jira qabsoo qonnaan bulaa Booranaa jira hin jiru Baalee waan Ameerikaa taatee fi qotee bulaan isallee loleetiin lolchiisu turees hin jenna nuti argite bara Haile Sillaasee kun Haile Sillaasee gabbaru kun Haile Sillaasee saggaaru gaangee fe'uusani warri Baalee argite waggaa torba bilisoomee kophaa ofii biyya addaa ijaarratee jiraataa ture waggaa takkaami baatii dhamaa miti waggaa torba ummanni Baalee bar warra lafa dhaabbatee xiyyaara samiraa rasaa san buusu sini galee dhuguma jiru kana dhugumaa jiru uffaa hin beeyin jettanii Oromoota aartaniitu Oromoota boochantu hedduun ajaa'ibe akka maatiitti jechuudha maatuun ajaa'ibee seetan diinarraa akkamitti waan nagaa eedan diinarraa akkamitti badhaasa eedan diina Hacaaluu ajjeesseerraa akkamitti badhaasa eedan diina Hacaaluun ajjeesisuu qofaa miti lafa abbaa isarratti Finfinnee irratti akka hin awwaalamneef qeerroof qarree meeqa ajjeesanii kaan sidhanii reefkaan harkaa warra buteerra akkamitti badhaasa eedan akkamitti bikka sanittuu harkamuu qabdan akka maatiitti ganda gumaa ganda dhiigaa warra mootummaa wiskii dhugurra warra mootummaa foon muraa nyaaturra akkamitti badhaasa eedan eegamuun qabu ganaamuun Hacaaluun tokkoffaadha yoomillee Itoophiyaa keessatti addunyaa kanaafuu jechuudha warroottan Hacaalummaa achirratti wanni hin ta'ini maan hin ta'ini warri jettaniif kun deebiin kun viidiyoon kun deebisinii ta'a jedhee yaada nuti Haceen akkan warri kan itti eeynu addunyaatti malee ganda addunyaa wajjin kan Haceen kan inni wadaadaru jechuudha. Namni Hacaaluun madaalamu hin jiru.
Haacaaluun nuuf tokkoffaadha. Haacaaluun nuuf onnee keenya keessa jira. Onnee keenya keessatti siidaa ni dhaabna jaanii kijiban nuti onnee keessatti siidaa dhaabnee jira. Haacaaluun onnee Oromoo keessa jira. Onnee Oromoota meeqa keessa jira Haacaaluu Hundeessaa. Diinni nu badhaasee nuuf badhaasuudha. Akka nu buusu Oromoo diinarraa yoomillee waan nagayaa hin eeginaa. Kan namni waa'ee isaa namni waa'ee kee beeku waa'ee kee haasawaa indaalkinoo maal jedhame viidiyoo isaa gabaabaa jechuudha dhiyoo tana sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru wajjin ilaalla jechuudha mee baay'een keessan argitanii ፖለቲከኛ ነው ምናምን ይሄ እንደዚህ የብሔር ምናምን እሱን ተውት እና እንደ ሙዚቀኛ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ላይ ያስፈልጋል የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ ሰው ነው ይሄ መታመን አለበት ባይዘ ይሄ ዳውት የለውም ጥያቄ የለውም ክርክር ጭቅጭቅ አያስነሳም እንደ ጎበዝ ድምጽ እንዳለው ሰው እንደ ጎበዝ ሙዚቃና ዜማ ደራሲ እንደ ጎበዝ 3 አልበም እንደሰራ ኦሮሞኛን ሙዚቃ ዘመናዊ መልክ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የራሱን ያበረከተ እንዲሁም ደግሞ ኦሮሞኛ ሙዚቃን በይበልጥ አዘምነዋልና ሙዚቃውን አንድ ስቴፕ እንደዚህ ያርገውታል ከሚባሉት ውስጥ ግንባር ቀደም ሆነ አጫሉ እንደሳ የድምጽ አጫሉ እንደሳ ባለቤት እዛው አዋርድ ላይ ተገኝቷል አትሊስት ሽልማቱን እንደው አጫሉ እንደሳ ይሸለም አይሸለም ይገባዋል አይገባው ምናምን የሚለው ክርክር ውስጥ ሌላ አለ ያጫሉ እንደሳ ባለቤት አለች እንኳን ደህና መጣሽ እኮ ያባት ነው እዚህ ስለተገኘሽ ደስ ብሎናል አላለም አንድ ደቂቃ ስሙ አልተጠራም ያጫሉ ባዘን ስብራት ውስጥ ነው ያለው ባሏ ደሙ ደመከል ሆኗል ማን ይግደለው ማን ይታወቅ ለፍርድ አልተቀረበም እስካሁን ድረስ በዚህ ህመም ውስጥ ያለ ሴት እዛ ቦታ ተገኝታለች ስብራት አልፋ ሀዘን አልፋ ጥቁሩን ለብሳ ነው የመጣችው እንኳን ደህና መጣሽ ያጫሉስን በርካታ ጥሩ ነገሮች ይሰራሉ ይባላል ነከና ከነው ይተላልቶ ይቾላ ጃፌ ነው ማልጅ ጃፌ እስከ ጥጊ ቀቤ ጀድ ጊሽ ቀብሲሴ እንድረቾ እዚህ ኦኬ أما كان في راجل قرر بتريبيو قرانا إلى الله تكبير الله أكبر جميل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص تاني يا باتي توتي أرسي هما خلص هاي كبر جمتوتا في جالتهم توتا جابر أكتاي كوبين كنا كاردا كنا فكاتي جودا فيديو كنا كنا hamadu manu fana turu kesa dif gala toma asinin jecha koppin kenya bayra kuni kota sa jalqabati koppin kenya sa bratin hamoli debnuti naga natura asinin jara sin jarada bye